2.4 kajoo paartii itti aantu walitti deebinee jira jechuudha guyyaa irraan tana. Reproduction in plants wal hormaata biqiltoota keessatti kaja'uun walitti deebinee jira jechuudha. Biqiltoota wal hormaata biqiltootaa kaja'uu kan waliin ilaalutaa jechuudha guyyaa irraan tana. 2.4.1 reproductive structure and life cycle of non-flowering plants kaja'u. Reproductive structure caasaawwan wal hormaataatii fi and life cycle of non-flowering plants akkasumas jechuudha marsaa jireenya biqiltoota daraaraa maleeyyii kaja'u kan waliin ilaalutaa jechuudha. In this section you will learn jechuudha. In this section you will learn the reproductive structure and the life cycle of higher seed bearing non-flowering plants known as gymnosperms. Biqiltoota haala dhaabbatiinsa adeemsa jireenya wal hormaata isaadha kan non-flowering plantii ilaallaa jechuudha as keessatti. Isaan san immoo maal jennaan gymnosperms kan jennuun. Angiospermiin immoo kanuma wal qabatee angiospermiin immoo kan akka flowering plantii ta'e wal ilaallee ture jechuudha. Paartii tana dura keessatti figure 2.7 shows common gymnosperms trees in Ethiopia. Biqiltoota gymnospermiidhaa ta'an kan Itoophiyaa keessaa kan agarsiisa jee 2.7 kun. Under reproductive structure akkasumas caasaa wal hormaata isaaniitti male and female cones. Male and female cones of pine tree. These higher plants belong to a group of gymnosperms known as conifers jennanii jechuudha. Group of gymnospermii maal jennaanii gaayisiidha conifers jennanii jechuudha. Conifers jennanii jechuudha. Isaanis isaan kanneen kana fakkii irra kan waliin agarru kana common gymnosperms in Ethiopia yohan. Common gymnosperms under reproductive cones after the field visit erga kan daawwate booda and the preparation of the field report you are now able to distinguish and describe gymnosperms in this lesson. Barnoo kana keessatti you will learn ni baratta the life cycle of gymnosperms marsaa jireenya gymnospermoota takkaa immoo non-flowering plantiidha jechuudha. Using the pine tree maal fayyadamnee ilaalla jechuudha. Pine tree fayyadamnee ilaalla as a typical representative of conifers. Inni maal bakka bu'eeti akka gosa maalii bakka bu'e conifers as well as akkasumas gymnospermii in general akkuma walii galatti jechuudha. As shown in figure 2.8 the pine tree has male inni maal qaba jechuudha. Pine tree kun has male illee ni qaba inni female koon illee ni qaba. Koonii dhiiraatii fi kadhala illee ni qaba jechuudha. On one plant biqiltuu tokkorraa jechuudha. Initially kan jalqabaa pollen is transferred. Polleniin kun transferred ni ta'a jechuudha from the male dhiirarraa male koonirraa transferred ni ta'a to the female cone gara koonii dhalaatiitti jechuudha. The process is called adeemsi kun immoo maal jennaani pollination jennaani jechuudha. Adeemsi kun pollination jennaani jechuudha. And occurs with the help of wind. Walumaa gargaarsa maaliitiin argama jechuudha. Gargaarsa bubbeetiin argama jechuudha. Following pollination kan hordofne jechuudha. The pollen completes. Polleniin kun completes ni ta'a ni xumurama. It's with germination and produces the male gamete. Maali wajjin jechuudha. The male gamete inside the female cone jechuudha. Female cone keessatti jechuudha. The female gamete is also produced in the female cone. Female gamete is akkasuma isa keessatti oomishama in the female cone keessatti oomishama jechuudha. Produces the male gamete inside the female cone keessatti oomishama jechuudha. The female gamete is akkasuma also produced in female cone keessatti ta'a jechuudha. Here asitti immoo the male and the female gametes fuse. Iseen fi fuse walitti ta'a yookaan unit walitti tokkooman maal oomishanii the form zygote. Zygote nu oomishanii jechuudha isaan lamaan kun. This process adeemsi isaa kanaa immoo maal jennaani? This process is known as maal jennaani? Fertilization jennaani jechuudha. Fertilizationidha jennaani jechuudha. The fuse male gamete and the female gamete maal jennaani? Zygoteidha jechuudha. Form zygote oomisha. Adeemsi inni ittiin oomishamu sun immoo maal jennaani? Fertilizationidha jennaani jechuudha. Inni giseen fi walitti unit ta'e zygote oomisha. Adeemsi immoo inni ittiin
Zaayigootii oomishuu sun immoo maal jennaani? Fertilization jennaani jechuudha. Sirriitti adda baafatu qabdan jechuudha. A zygote develops into a seed embryo. Zayigootiin kun immoo sanboota irra ni guddata garamitti guddata gara embryooti gara miciriitti inside the female cone. Maal keessatti? Female cone keessatti jechuudha. After the seed is matured. Erga sanyiin bilchaatee boodarra. It is liberated upon drying and opening of the female cone. Akkasuma sanboota irra eega ni goggogaa bilisaan ni goggogee opening of the female cone koonii isaa irraa banaa jechuudha sanboota. Then the seed will be dispersed. Seediin sanboota irra maal ta'a sanyiin ni faca'a or scattered. Dispersed or scattered ni faca'a away from the parent plant. Haadharraa ni faca'a jechuudha sanboota. And germinates into a seedling. Young pea plant takao seedling. Upon getting favorable conditions. Halawwan gara favorable condition halawwan mijatoo ta'an keessatti jechuudha. Finally xumura irratti immoo the young plant grows and develops into mature plant. Young plant grows inni guddata and akkasumas develops into mature. Garamitti gara bilchaatutti mature plant with female eenyu wajjin dhalaa fi and male cones wajjin jechuudha. And the reproductive cycle of the pea tree is complete jechuudha. Boodarra xumuramee jira jechuudha. Pea treen kun complete jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan gaa 2.2 reproductive structure and the life cycle of flowering plants jennaan jechuudha. Caasaa wal hormaata biqiltuulee daraaraatii fi akkasumas life cycle of flowering plants. Adeemsa marsaa jireenya isaanii jechuudha. What is the flowering maali jaa daraaraan maali? What are major floral parts and their role in reproduction? Akkasumas jechuun what are the major floral maali kutaalee gurguddoon daraaraleetii fi and their role akkasumas shoorri isaan reproduction keessatti qaban daraaraan maal keessatti qabu wal hormaata keessatti qabu jechuudha. A flower is the reproductive organ jechuudha. Daraaraan kuni maali? Reproductive organ jechuudha. Qaama wal hormaata angiospermiti. Qaama wal hormaata angiospermiti jechuudha. Angiospermii maal jenneen? Daraaraa qabeeyyii jechuudha. Planted with seeds. Plants with seeds covered by or contained in fruits. Maal keessatti qabatee? Fruitii keessatti qabatee. Figure 2.9 illustrates a typical flower. Kuma agarsiisaa jiru flower has 4 floral parts. Kutaalee daraaraa 4. Namely sepals, petals, stamen and pistil. Illi bakka kanarraa qabatti pistil. Sepals or collecting kun maal jennan usually green. Gisee hedduu inni maali? Sepalsiin kun gisee hedduu maali? Green jechuudha. Green leaf. Baala magariisa ta'e like akkam structure protecting. Caasaa akka baalaa magariisaa ta'e protecting ka kunuunsu maal kunuunsa? The lower part of female. Lower part of female jechuudha. Qaamolee dhalaa gama gadiitii fi and male parties. Male partii kutaalee qaama dhiiraa gama gadii kan kunuunsu jechuudha. Eessa keessatti? Angiospermii keessatti beere. Angiospermii keessatti jechuudha. Petalsiin immoo corolla mostly brightly colored and inni irra caalaatti haalaan brightly ifaa ta'ee fi colored halleeffamaa ta'ee fi and attract kan godhu jechuudha. Ka ifitti harkisu maal? Pollinating agents. Wantoota pollination gaggeessuu danda'a. Akka insektiidhaa fa'aa kan ifitti attract godhu jechuudha. Istaamiin jedhe. Istaamiin immoo androosum jennaan karaa maqaa biraatiin. As the male party kunis qaama dhiiraati kun immoo consisting of the filament. Inni maal keessatti qabata? Filamentiif keessatti qabata. And bilobed anther. Bilobed anther keessatti qabata jechuudha. Istaamiin maal? Kutaa qaama dhiiraati. Pistiliin immoo genosium or carpel jennaan is the female party kun immoo kutaa qaama dhalaati. Kutaa qaama dhalaa consisting of the ovary
Consisting of the ovary. Ovary keessatti qabatu with ovules. Ovule hojii fi style and stigma. As keessatti qabatu kun pistilii jennaanii jechuudha. Pistiliidha jennaanii jechuudha. Kanatti aansee egaa wanni nuti ilaalaa turre dhagaammatti isa kana tokkoffaa irratti kan nuti ilaalle waliin maali jennee ilaalle sippilii ilaalle sipaalsi ilaalle. Sipaalsi ilaalle. Sipaalsiin maal jenneeni usually leaf like structure protecting the lower part of the female and the male parts jenneen. Kutaa qaama gama gadii baala fakkaatee gama gadiitti argamu kan protect isa godhu jenneen isa kanaa jechuudha jenneen. Sun isa kanaa jechuudha isa kanneen kana jechuudha sipaalsiin. Ittaansee immoo pitaalsi ilaalle. Pitaalsiin immoo mostly brightly colored jenneen. Kalarootuma magariisa kana inni. Kalarootuma akka parpilii fakkaatu kana guutumaan guututti isa kana jechuudha. Isa kanneen kana jechuudha. Pitaalsi jennaan jechuudha isa kanneen kana. Pitaalsii jennaan jechuudha isaan kana. Istaaminiin immoo kutaa qaama dhiiraa jenneen. Kutaa qaama dhiiraa filamentii fi baayiloobiid aantarii keessa qabatannee isa kanaa jechuun innis isa kanaa jechuudha. Isa kana jiru kana innis isa kanaa jechuudha. Itti aansuun immoo pistilii ilaalle. Pistiliin immoo kutaa qaama dhalaadhaa ta'ee kan keessatti qabatu ovaarii fi with ovule still and stigma isaan kanneen jechuudha. Isa kana inni immoo jidduu irratti isa argamu kana akkan akka jiru kana jidduu irratti argamu kana kanatti aansee egaa 2.4.3 pollination kan jedhu kan wal ilaallotaa jechuudha. Is the transfer of pollen jechuudha. Kun immoo daddarbiinsa polleniita jechuudha. Grains from the anther jechuudha. Isarraa daddarba aantarirraa daddarba jechuudha. From anther. From the anther of a stamen to the stigma of pistil jechuudha. Staminii maal jennee kutaa qaama dhiiraati jennee. Kutaan qaama dhiiraa kanarraa aantarii kutaa qaama dhiiraa keessa inni aantarii fi baayiloobiid aantarii fi filamentii keessa qabatenne. Staaminiin kun jechuudha kutaa qaama dhiiraati. To the stigmaan immoo isa keessatti argama kutaa qaama dhalaati jechuudha. Of the pistilii jechuudha. Of the pistil. The transfer jechuun daddarbiinsi kun jechuun can be between argamuu danda'a jechuudha. Between isa gidduutti argamuu danda'a. Staaminii fi pistilii gidduutti argama jechuudha. On one flower. Isa tokko irratti flower tokko irratti or between flowers. Takka immoo flower gidduutti on one plant. Biqiltuu tokko irratti or self kanamaa jennaan self pollination jennaan takka ofiin of pollineessuu jenna. Or between two flowers. Takka immoo flowerota lama gidduutti on different plants. Biqiltuuwwan garaagaraa cross pollination. Pollination alagaa kan innumsan jechuudha. Pollination requires pollinating agents such as pollination inni argama jechuudha. Maaliin pollinating agents wantoota pollination gaggeessuu danda'an jechuudha. Such as akka insectiitii fi windiitiin jechuudha. Akka ilbiisotaatii fi windiitii bubbeetiin. There is a strong relationship. Kun immoo maali? Hariiroo jabduu ta'e qaba jechuudha gidduu isaaniitti kan jiru. The nature of the flower. Uumamaan jechuudha. The nature of the flowering jechuudha. Uumama floweriitiin daraaraatii wajjin. And the pollinating agents. Flowering pollination. Pollination hordofnee jechuudha. Flowering plant passes through distinct stages. Distinct stages described as follows and illustrated in figure 2.10. Pollen tube formation. Pollen tube formation. Uumama pollenii tubii pollenii oomishuu jechuudha. Pollen grains landing on the stigma. Landing on the stigma will form pollen tubes that grow down in the style and form the male gamete. As it approaches gamete dhiyaata the ovule.
Fertilization was the union. This is the union of the male gamete and the female gamete. Walitti dhufinsa takka walitti makaminsa takka walitti qabatiinsa gameetii sanyii dhiiraatii fi sanyii dhalaatii jechuudha. Occurring in the ovule. Isiin eessatti argama? Ovule keessatti within the ovary. Ovule keessatti ovary keessatti jechuudha. As a result, akka bu'aa kanatti immoo zygote that develops. Zygotiin san boodarra eega isaan lama walitti dhufanii fuse godhan zygote oomishan form zygote. Zygotiin sun immoo that develops into a seed embryo. Gara guddatti gara micireetti will be formed. Gara micireetti guddatti jechuun miciree oomishti jechuudha. Adeemsi isaa immoo maal jenneeni? Fertilizationidha. Adeemsi isaa fertilizationidha jenneeni ture jechuudha. A seed and a fruit formation. Sanyii fi firii fi fruit formation. Following fertilization and formation of seed embryo, the ovule matures. Ovuliin kuni matures ni ta'a ni bilchaata into seed into seed. While ammoo the ovary matures into a fruit jechuudha. Ovariin immoo matures ni ta'a into fruit keessatti jechuudha. Fruit keessatti. Kanaafuu seed is matured ovule. Ammoo the fruit is a matured ovary. Sanyiin kan bilchaatu ovule keessatti yoo ta'u, fruitiin immoo kan bilchaatu ovary keessatti jechuudha. Seed dispersal. Faca'insa sanyiidha jechuudha. Scattered ta'uu isaa. This is kun immoo a mechanism of scattering seeds jechuudha. Kun immoo mala faca'insa sanyiiwwaniiti jechuudha. Around or away from naannoo sanitti takkaa immoo fagaatee jechuudha. From the parent plant biqiltuurraa illee haadharraa maatiirraa fagaatee jechuudha. Seed dispersal like akkama pollination requires agents such as kan faadhaan jechuudha. Agents such as animals and the winds. Animaaliidhaanis ta'ee windiidhaan jechuudha. Qaamota animaalirra qabateetis bakka adda addaa geeffamuu danda'a jechuudha. Windiinis bubbeenis fuudhamee bifa awwaaraatiin fuudhamee bomboleettiidhaan bakka adda addaa geeffamuu dandeessi jechuudha firiilee. Seed dormancy or seed germination. The fate of the seed landing at a certain place jechuudha. Iddoo murtooytuu taasisa. Will be either dormancy or germination. A dormant seed is inactive jechuudha. Normal inactive jechuudha. Active kan hin taane inactive. And waiting for the favorable conditions. Qaamaasillee turu waiting for the favorable conditions haala mijeeffachuudhaaf jechuudha. To start the germination. Haala mijataan ta'een favorable condition to start germination eega. If there is a dormant seed is inactive. Dormantiin seed is inactive. Active kan hin taane inactive. And waiting ka turu ammaas for the favorable conditions. Maal godhachuudhaaf haala mijaa barbaaduudhaaf to start germination eegaluudhaaf jechuudha. Haala mijeeffachuudhaaf ture jechuudha. If there is enough. Kun immoo yoonii fi gaatee watariin yoonii fi bishaan gaatee fi and nutrients akkasumas nyaanni isaanii yoonii fi gaatee the seed will break dormancy. Wanni isaanii dormancy break cabsuu danda'a. And the seed embryo starts akkasumas jechuudha. Micireen sanyiidhaa kan taate starts ni taate ni eegaltuu develop guddatu into a seedling or young and new plant. Gara biqiltuutti takka immoo biqiltuu haaraa takkatti guddatu ni eegalte jechuudha. Gara seedling jechuun gara biqiltuutti akkasuma biqiltuutti. This process is called maal jennaani? Seed germination jennaani jechuudha. Immoo seed germination jennaani fakkii kanarraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. Wantoota ammaan tana haasawaa duraan jechuudha. Fertilization adeemsa male gameetii fi female gameetiin itti walitti dhufanii zygote oomishan. Zygotiin garamitti jijjiirama? Gara embryooti jijjiirama. Sporophyte takkamu embryooti jijjiirama. Kun immoo garamitti jijjiirama? Simple fruit or develops from ovary. Asirraan
darbee seed ta'a jechuudha. Seed develops from ovule. Akkasumas germinating seed ta'a. Seediin germinate ni ta'a. Seediin germinate ta'e kun immoo sporophyte seedling ni ta'a. Oomishamee jira kunoo sanyiin isaa oomishamee develops garamitti guddata mature ni bilchaata. Sporophyte plant with flowers bilchaata adeemsa kanaan deema. Sanarraa ammas garamitti deebi'a garanatti deebi'a bifa kanaan biyyaniif dhufe karaa adda addaatiin antar type of stamen pollen tube ovary ovule embryo sac egg sperm germinated pollen green adeemsi isaa kana fakkaata. Kanatti aansuudhaan 2.5 seeds fayya'u paartii itti aantu walitti deebinu ta'a. Akkasitti nagaan nuuf tura. Yaada keessanis comment nuuf godhaa. Nagaatti.